Mootummaa barnaa rabbi irraa qabu malee gibira si maarree jedhu naannoo sana wallaahi nama tokkicha gartee gibira jedhu kan gartee naa isaan tokkummaa nyaata baran oona katootti alhamdulillah roobni rabbi nu bagarte wayi waa takka tunu gone mootummaa taa'u fi jinni nyitu alhamdulillah gaay oona meeraa mee namni barana amma takkana waan kana Muhammad kirai dulu kirai masalah rakyat kawan mau tuh mambaran aku nanti deme di nama berat aja sih akan apa namanya tebak Allah Allah apa naga jubir mana biru hakam mana nyanyi borra ayah kakak sih dia ome harus ahal tema iro jodoh tak kau java ubite iro dia cetil tema Barbare mana ka anak ya kayaknya nanti barbare mana ka dian tuh tenyu tuh mau gibra bimare mau tuh mana kaunan mata kar saya bekerja duka sakur tahu itu kilasi bisa dong memang karena cahan nol dia mau cuma jauh ane dua ada noite sakau urut nih jauh cahan pakai raga thari anu pakai nyawa Alhamdulillah yoga karena namanya justru bihari ranuannya justru akas selama tu mati wanya tu lenyut amma wanni isin dhuftanif waalama akkam gootan amma asmara dhaabbatanii gita mootummaa waan gubbaanuu gokkanname daftanii galmaangee qabdanii tarsiimoo lafa qabsiisuu qabdanii araddaan biraa sassaabdee galchitee jirti araddaa deenya malee akka mootummaan gubbaanuu gokkannametti araddatee san qofaa boodarra dafee duwwaan takka galchitee jirti ati abbaan araddaa duwwaa lamaa siimi hundaafuu irra deemtee hawaasa guutuu mari'achiiftee walga'iillee baastee akka namuuti galutti ana qofaan miti abbootii gareetii fi abbootii zooniitti hojii taane milishaa gandaatti hojii taane bira kana sassaabdee daftee akka galchituun siif dhaama alas rakkoon qabu inni abbaan gandaan jira abbaan zoonii lafa abbaa zooniiti inni abbootiin gareetii illee na dhufne nama karaa seeraatiin tololtummaa ajaja waan ati jettu hin fudhanne kunoo poolisii ni qabna poolisiin keenya kana adda kana fudhattanii karaa seeraatiin beeksisuu qabdan nama hundaa waan ta'eef akkana amma diela gaafita kan qaba dubbaa tokko jira gara diiqa isa mokkoramaan dura isa dheeneeti naaf ibbaan addaa kunis ni mokkorama attee amma tana dura hundu poolisumatti geessan poolisum amma dura isarraa eegallaa efa isarraa eegalle gareen diyyataan hundisii naga tokkichuma sanii geessine dura gurbaa gaafatti gurbaa mokkoramaa san gurbaan barboo shanee hojii jira sani gurbaan amma san hanga sirreessinu harree sirraa hubannaan poolisicha dabalatu misoomaa siin dhaqu akkan amma asirratti amma diisin katabina ayya waraqaa gibira naalaadhuuti amma gibira itti humna abbootii nama waan hundaa waan gibira barbaachisaaniin sassaabna torbee kana keessatti buusii dhaabaatis fixeetiin jira kunoo laal buusii dhaabaatis barreessee fite gareen di isa kan bichaa irraa buusii dhaabaatis qarshii kurnanii ayyoota irraa fuutee waan barreessaa gaamidhaan amma torbee kana keessatti dubbaan guuree qandii jala guureetiin jira hundi isaanii amma asirratti ayya nama karaa seeraatiin isiniin ajajamne poolisii wanni asiruuf tanaaf akkam gootan waraqaa isiniifin barreessaa abbaa araddaa wajjin qabattee itti kaleetu ta'a sandinnaan poolisiin ni jira nama seeraatiin qabdanii dhaleessuu qabdan rakkoo qabu barreessi mama akkas mallattoon barbaachisa farrameetiin fuudhamoo waraqaa araddaa tiyya farramiin fuunu waan araddaa ta'eeti hunda farramtee fuudhuu qabda nama abbootii manaa 500 400 hagana zakkaan qaba galmees ayye amma tiyaafe alas ta waraqaan maal goota beekta waraqaa gibira khalas waan ni achuma cirreetti mallattoodhaan waan ni goon firmaa asmarrattiin godhee booda koppii goona cirreetti khalas rakkoon qaba tun waraqaan hodhatti abbaa zooniitiin narraa kan deemtanii beektanii maal gootan karaa seeraatiin nama kana beeksiftanii waraqaa mootummaatti garsiiftanii karaa seeraatiin irraa guurtanii hayyama keessa fudhachuu idee garamaa waajjiraatitti abbaa ni jira amma giddumaanuu maaliin dubbachuu barbaadda
maallaqa kana duraatis galcheetiin jira nageen kunooti booda akkanarratti isa jille akkanarratti hin qabne. Isin abbootiin zooniitis jabaadha. jabaadha. Zoononni biraa jajjaboodha. Zoononni illee tokko hin gahu garuu zoononni biraa amma zooniin Ahmad Hussein Faaji jarri san jajjaboodha amma qaata sassaaban gibira amma yoo nama irratti dabarse gareen isaaniitiif zooniin laafisootoo gammaa yoo fitte buusii dhaabaan finna. Lafa mootummaadhaa gibira kan kafalle namni irra. Garee meeqa qabdeef jalaati? An garee sagal. Garee 3 moo 4? Garee sagal ni geessi. Bakka bobbata. Sayyidan nuti fiitii nuti umurii arraa fi boroo keessa jala deemi waan miira midhaan amma guyyaa lama bootanii fudhatanii sanis qarshii kudhan gartee waan niidha irraa nu guuri. Amma barcaa keenya. Gittak. Waan barcaatti beektan dhageessi. Gurbaa dheengaddaa ooyiruu irra tajaajila isin fudhachuuti. Ayya dura isumarraa eegallaa. Poolisiin akka dhaqee isin wajjin fuudhu waraqaa isiniif hin kenna. Akkana. Eettaniiti. Ootan. Akkana laa. Oo. Ayya jabaadhu gaddee keenya. Ayyamaa kana. Adeema. Takkee jabaadhu. Ayya galatoomii nagaan jiraadhu. Awwa gurbaa kun ooyiruun isaa tana sanuu ooyiruu akka tolte tana. Ooyiruun tana. Bacallee irraa nyaannu. Eenyuun maqaan isaa eenyatti isa? Maqaan isaa Goblee jedhanii. Goblee abbaa Jamaaloo sani. Isa. Mokoramaa tana duraa sani biya. Ni mokoramaa gurbaa ni mokoramaa. Karaan asumaan dhaqaa? Karaan asuma. Asuma karaani. Asii lakka jabarree. Qaalichiittoon mata hojii. Lafti tun hundi tasaati takamula. Hundi tasaati wallahi. Aboo jaarsa gibira wayyaa irraan fuula itiniitiin jaarsa gibira wayyaa irraa fuuna bara. Aboo maaltu siyaasa yeroo maali gaa? Aboo Abbo Jamaaloo. oo assalaamu alaykum. Salaamu alaykum. Waalaikum salaam. Aboo jaarsa gurraan leetu. Nagaa. Aboo nagaa. Fayyaadha. Jirta. Salaamu alaykum abbaa Jamaa. Abbo ooyiruu gaafata leeyyi. Yoo nama kana waasi galee ngabdu nama dhaabbatee nagaame adeero Fayyaadha. ooyiruu ngafuma kana bareedudha. Allah maashaallah. Nagabden Nagaa. namni dinaga Nagaa. alhamdulillah no jirre yaa barata waaqaati Gaarii jabbayii taa barbareedanaatu. barana bineensa tokko na eegan jinkiraan irraa dhufee taa'u jira Maali bineensinis barga amannuma haa tole nama jala waan ni ta'a. jaawa bineensa kun lama beeta Ayyee. tokko kamiilaatu jira tokko lafarra yaa tokko jira Ayye. sanumaatu jinkee gate Kamiila lamaa kanaatu ayyee heddummaate. Miilli namaa kana badee umma. akkamiin ajaa'iba dhabe Ayyee haajaallee akkanatti gubbaa na erganii mootummaadhaatu beekta amma yeroo nuti yeroo gibiraatti. jaawa kana nama ergu haala qofa Ayyee. namnummaa nama ergu qofa nama Jechi mootummaan Gibira beekta. jechuudha. gibirri kun maaluma amata sa'aa 24 gibirummaa isin guratan kaayaamee nurraa isin mali Amma akkasii miti. Rara Amma akkasii bayyoon. Rara gadis yoo gadis. Abbaa Jamaa. Adeero. Waan kana naatti argate moo? Isin argate. Adeero akkasii hunda mootummaati. Hamootummaati. Eh. Hamootummaa kana kun abbaa zoonii dhaabbatu hojii. Wai. Wasra taajiree mandana. Waan akka dabtee bidaana sinna. Gibira ta'ii. Wasra taajiree mandana kabajaan qabdu. Deema baa urdu jooja. Siboo wanni baalageen cablaqaan tuni amatu mootummaa gabbarraa wanti haga burru haali qofaati hin beeknu tana kana meeqa na bootana adii buta hattuura tun manni mootummaa bakti argee miti deematillee moorraa haa gartee hojii dira deem wanni waraabni deemnura maal waraabdanii waan kana hin jirtu deema nurraa baa atillee dee seera maal beekne deemaa nurraa yoo shari'aa beektu beek Awo mega dubata yaw. aboo baateen Awo beemi baadiyaan. boo qaalichi duyda kana keessa wayna hambise Wayi sidaani. jaarsi gurraan dhaga'uuti jaarsi akkanaa akkamiin dhugeessa jaarsi ka fayyaa qabuuma kuni Awo waan oomishaan qabne achi duunee kaan irraan tanaati. boo kun jaarsi shaneedhaa'u Shane gurbaan. shaneedha boo akkanaati barka ijoollee agabsu jiru distii ibiddarra distii takkitti ibiddarra bilchaa jirtu fuudhee gaaratti hin deemu akkanaati. Awo gurbaan waanuma damoosan qabne jecha du'aa. Khalaas amma nama keessa abbaa zoonii Ayyee. amma karaa qaama seeraa dhiyaanneeti abbootii uummata lafaatii fi uummata waajjira lafaatii fi poolisii dhiyeessine abbootii dhiyeetii fi poolisii funnee waliin isaanis ragaadha karaa mootummaa dhiyeessina poolisichi qabee karaa hidhaanuu geessu. Allatti aangoo tarfa inni gadhiisau. La. Mootummaa tana waan irra du'aa keef kan. Akkanaa miti Gadhiisee waan. wal mari'anneeti tana hawaasa wajji mari'annee nama kana tayyama namaan Narra fudhanne buusi maan narra. arraboota kana anillee jaaladhee Ujiina faayidaan qabne jee. jaaladhee miti anillee jaaladhee miti waan kana kan dalagu Amma jiru kai boorisa ta'e. sababa lammii teenyaati saniif jechuun poolisaa fi ammoo waan waajjira lafaa Awo dhiyeessee gurbaa wayin jira dhufe.
Aboo koo maal galaa godhaa misan jaarsi baala geedha. Hayyamee abbootiin adda waa'ee marii teenya ta'a gibira lafaati irratti gibira mootummaa irratti waan dhuftaniin. Aboo maaliin dhufna jettee ummanni guutuun akka jirutti shanee wajji gaara galee dhume lafti teenya jechuudhaan ummanni gibiran kafaluu lafti Oromooti ta Oromiyaati nuti Oromoodha. Lafti teenyan gibirru jechuudhaan har'a komiin irra kaasee jaarsa tokko akkuma dhahine anaa fi abboon zoonii kun itti dhahinetti abbaa garee dadhabee jechuudha. Akkuma itti dhahinetti jaarsi kurtaannoo eegale amma duwiti kiyya kun bakka takka nan qabuun sin jedhe. Kanaafuu nabseenti yoo na baate arras borus siriitu itti gaafata. Maaliif jennaan ummanni isintu nu jaalatee isintu ummata hin taane kana nurra gaxoofee kana nu saamsaa jira jechuudhaan amma edana halkan kana mana kee jala bulle jechuudhaan distii biddarra ta'e eegatanii fuudhaa jiran. Kanaafuu nuti miti ijoolleen komii kaasu jira beelaan. Kanaafuu dubbiin kun kan laaftu laaltanii miti gibirrinis gibira mootummaati arras borus ni guurama yoo kanaafuu jechuudha dubbii tana karaa poolisii takkiitii fi poolisiin dhayitanii waliin laaluu qabdaniin isiniin jedhan. Asirratti yaada nuu fuudhime yaada bilchaata. Dhimma kanarratti immoo hanga abbaa dirqama magana poolisichi nam tokko nu jalaa fuun qabu. Maaliif yoo ta'an ummanni kun uleedhaan yaa uleen namadha waan irra dhaabanuus hin beeknu mootummaanis mindaa tokko maleedha nu ergatu jira isinis nu ergu jirtanii anamma fadhiiniin gaddii isaan jaa'u. Asirratti gibirri kan guuramuuf waa'ee dhuunfaa keessatti osoo hin ta'in waa'ee qabiyyee lafa lafti ta mootummaati. Gibiramuu qabdi bara baraan. Ilaallee abbichi lafa mootummaa hin gibira jedhu irraa qabu qaba lafti ta mootummaati. Waan ta'eef an gama kiyyaan gita mootummaa waan irraa eegamu sirriitti hin qabachiisa. Amma maaliin jabeeta gurbaa kana dachii irraa haafnaawu. Amma jaroota kana maqaa qabee yoon si dabarsee hoo. Akkam gootan beektan amma yaada bilchaataa maqaa isaanii nu hoodu. Maqaa wajjinaa kan barreessiti maqaa wajjinaa kan jira. Egaan ilmoon guddisaa yoo niifi qaama seeraa taatan ummanni kun du'eetiin qeerraan tana lubbuuti yoo rabbiin na baase isin ija dhiiraan garre asumaan nu ergu jirtanii amma akka yaanee waliin dhayinu jedhe ilmaan kiyyarraa akka nan dabarsi. Tanaan dhaabbata. Ati amma abbaa raddaa maqaa wajjin jira. Dabsi maqaa nu qonni. Jara. Dabsi yeroo muddamaa ammaan tana maqaa isaanii fudhannee gara tarkaanfii barbaachisutti deemuun barbaachisaadha. Mootummaan kun wanni dhaabbateef uummata nagaatii fi hawaasa bal'aa kana ijaaree biyyattii tana gara fuulduraatti butuudhaaf. Waan kana ta'eef mudassir maqaa isaanii nu qonni gara hojiidhaa seenna. Humna dabalataatis dawwaleetiin jira nu duuba rakkoon tokko uumamee taana. Jara nama shan kan ammoo warri hin dadhabee shanan kun waan nu dhiyaatu qaban. Amma keessattuu jaarsa asolii kan abbaa Jamaal jeniin san garte. Abbaa Jamaaloodha. Amma isa namni nu jeesee har'a guyyaa ganamatti dhayinee jechuudha. Rakkoo kan kee kana bal'inaan. Ganama irraa fura haakima si geessina. Mootummaa kanaaf hojjetaa jirta waan ta'eef akkana. Rakkoon qabu rakkoo kan kee ati akka nama dhuunfaatti akka laaftuu laaltanii amma manni keenyallee eegamuu qaban. Gurbaan bifneera gurbaan lafa hidha hir'ise. Amma nu kaasa. Amma walumaan hundumarrattu ayyee waliinuu kadheenu ta'a isin nu dura gabbaatan. Ayyee. Abbaan raddaatii fi abbaan zoonii nu dura gabbaatan. alaas ayyee rakkoon qabu. Poolis kaa gurbaan dhahee lafee nama hir'isaati. Ayyamee Mudassiroo. Saajin Oo akkam ooltan? nagaa ooltanii kam nagaa maaltu jira? Fayyaa alhamdulillah xiqqoo rakkina wayiitu jira waa'ee gibira lafaati irratti. Ayyee. Uummanni keenya hawaasni keenya kan nuti bobbaasaa jirru. Ayyee. Xiqqoo gama qaama seeraa dhabuutiin rakkachaa waan jiraniif Ayyee. akka bobbaatuun Namni miidhame ni jira? ni jiran. Alaan asiin akan lubaas. Akan lubaas boo. Ooyiruu wayitoluu barbaadee jaarsi gibira si malee ooyiruu wayitoluu. Gibira hidhi malee barkana dachii bareedduu kana irraa haafnaawu. Jaarsi irraa ka'uu dhiis boo. Gibirri mootummaadha. Abuun qabu. Abba Jamaaloo. Assalaamu alaikum. Waalaikumsalam. Akkam? Abu dengan tahu mata kanan ini, orang mata kanan itu beri. Abu kan itu.
Adeero. Yo. Maja maalo. Yo. Ay diyoon tana seera mootummaa kabachuu diddeeti gibira lafaatillee kabaluu diyanne laftuun ta mootummaati bara ta hawaasaatiin. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Dachii tana garuu mootummaan akka hin fudhani. Ayyee Oye dirqama miskiinni du'a jechuudha. lafa mootummaa gibiruu dadhabnan irraa ka'uu qabda. Irraan kan gaasana balaa fitee bobalee. Dhaabbu gotte. Laaf. Diidi seeraan dullaani. Jam. Aboo jaarti kana baganuu qabdan. Aboo jaarti eeggatta nu beektaje. Gurbaa baganuu qaban. Kanaan nu bite wal eeggatta kana kaaqatu jedhee jaannade. Rabbiin kun jiru yeroo. Ati eeggatta kabajaan doolaati adeero. Namni kun qaama Ati baale wayisa kananii. Wanni kun waan kijaa warra. Irrattuu irra wareegamu. Seera kabajuu. Seeraan kabajuu. Seeraan kabajuu. Ni kabajaa mire. Anuma firri yoo biddaan nama fuudhan. Mootummaan akkana jiru haa mootummaa barree. Seeraan kabajuu. Ijaarraa miilee irratti gobaleen. ati kurtaa kana fudhattee Hooqaa jecha kana. jawwee jedhu hin deemte. Harkaallee dabarsuu qabna. Laalaan. Jaarti wallee bulchinaatee. Boysin. Amma Oromoo miti. dhaabbu Oromoo raasin. dhaabbu Aannichi kaayyoon jira. oromummaa sinqaanne inumaa ati shanee Isin dhawu Oromummaan qabdan. ati shanee dhawu Hin qabdan Oromummaa. wannummaa ati gaara kana galtuufu Isa Hin boobaa. beekamne. si uka gaara onak shanee Akka mootummaa mootummaa Oo biraa waan eegaa biyya jiru. kana tangira waan feetan fida arra ullee tachiinti jakunoo. Akka keetii kana mootummaa biraa eegaa jiru. Ayyee an amma waan biraa tanii isinit dhaammadhu illee qabu. ayyee Qaama seera keenyaa wanni inni isinit dhaammadhu. Arras borus namni ummata as keessatti ummata karaan taane jallisaa jiru jaarsa kana. Jaarsi kun waan as keessa galee bumbeene takkaa mana galee beeku jaarsi kun gisee hunda amata irraa hokkaruma godha. Jaarsa kana ana qofaa miti abbootiin argaa biraas na duras jamaal tokko bulchaa ture. Saniis akkanumatti dadhabe. Jaarsi kun arra naa hidhamuudha qaba. Jaarsi kun yoo hidhame biyya tan lumaan bulchaa yookaan aangoo tanaanis gadhiiseetiin jiraadha. amma akkana akkana jiru. maal goota beekta Akkana. ni farramta as qabi harka Mallattee. Ayyee. as qabi harka ta'e mallattee asirratti Abbaan zooniitti isaa mallattee mallattee sittis as qabi harka as qabi waan nuti mallattee Mangiltuu mallattee. Quba kudhanii mallattee isaa Mallattee. hoo jaarsuma kana nurraa hina aangoo diina dhorku jiru isa jaarti aangoo dhoorte kun kunoo dhabi waraqaa fuudhii foonis waraqaa itti kan inni ati laal mukanni nama reebu Si boo jaarsi kun. jawwee jeesu deemta Kana jawwee jeesu deema. kanaan Biitu mootummaan Waan bulchu. gaheerti baadhaami. Waan gaheerni wareega. Ammoo uummanni gartee kana jahuun gartee. Mangiltuu. Wal beena wani Yoomti ijoollee jira gantaati. ateenaa sanna. antena Warra gantaati mi? Kaayetiin jira dabarsa. Warra gantaati bara. Aboota Wal beena ammoo islameen hidhaatanii mi ammallee hidhama. nu waaqatan hin dhageessan Akkoon qabu. Narra dhiisa. Narra dhiisa. dheengadda kanaan na dhee Harshaallee naa dabarsa. haala sammati Mukaasi. mukaasima Maqaa isin naaf isa hiddura. Buyina dura. oofisa oof nutillee hin jira yaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe, godha. dhaabbadda Hin dhaabbatina. galatooma wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu